Umamadura kan ture ardif sami kanume Umamadura kan ture ardif sami kanume Nimbe kame numne hunda beku Kawakayo enyun argu Kawakako enyun argu Kawakayo ko enyun argu Umamadura kan ture ardif sami kanume Umamadura kan ture ardif sami kanume Nimbe kame numne hunda beku Kawakayo Baga Waaqayyo guyyaa itti dhalachuu ilma isaa Yesuus Kiristoosiin kabajnu kanaani hunduma keenya nu ga'e. Irra deebi'een jedha baga gooftaan itti nu ga'e. Mee Waaqayyo isaadhaan nu ga'e harka keenya walitti rukunnee Waaqayyo nu mayyuu galateeffatu. Kutaa sagalee Waaqayyoo sadanamma dubbifaman dhageenyerraa Matsaafa uumamaa boqonnaa 3:14-15 tokkoffaa Xiimotewos 3:4-16 Maatiyos 1:18 hamma 23 gidduutti kan jiru walii wajjin dhaggeeffanneerra garuu mee Maatiyos boqonnaa 1 lakkoofsa 20-23tti jedha deebi'ee dubbisee Waaqayyoon kadhannee walii wajjin ergaa hin dhaggeeffannaa akka jedha utuu Yesuus kana yaadaa jiru kunoo ergamaan gooftaa abjuutti itti mul'ate yaa Yoosef ilma Daawit Maariyaam kaadhimni kee hafuura qulqulluudhaan waan ulfoofteef ishee of biratti fudhachuu hin sodaatin isheen ilma deessi atis maqaa isaa Yesuus jettee hin moggaafta inni ofii isaatii saba isaa cubbuu isaaniitti isaan hin fayyisaa jedheen kun hundinuu inni Waaqayyo gooftaan afaan raajotaatiin dubbate akka raawwatamuufi ta'e innoo kunoo durbiin ulfoofti ilmas hin deessi maqaa isaas Amaanu'el jedhanii hin moggaasu jedhee Amaanu'el jechuun Waaqayyo nu wajjin jira jechuudha. Ameen. Mee mataa keenya qaqqabanne Waaqayyoon kadhannee ergaa guyyaa har'aa walii wajjin hin dhaggeeffanna. Jiraata barandumaa alfaadhaaf omeegaa mootii amanamaaf mootii guddaa guddisnee si galateeffannaa maqaa ilma kee Yesuus Kiristoosiin ulfinni teessoo kee jiraataa hanaanna'u jaalala guddaa nu jaallattee nu ilmaa warra bade yaa Waaqayyo gooftaa kan ilma kee Yesuus Kiristoosiin nu barbaaddatte yaa Waaqayyo gooftaa maqaa ilmaa kee jettee moggaafatte warra yaa Waaqayyo fuula kee dura dhaabbachuudhaaf isaaniif hin malle dheenummaa seexanikaa yaa Waaqayyo sirra bagaannee kan ture araara guddaa nu gootee ofitti nu araarsitee yaa Waaqayyo ilmaa kee jettee waan nu moggaasteef maqaa Kiristoos Yesuusiin galanni siif haa ta'u. Naanis saba kana yaa Waaqayyo gooftaa warra dhiiga ilma kee Yesuus Kiristoosiin nu furte guyyaadhaa guyyaa ulfinaa guyyaadhaa guyyaa kabajaa guyyaadhaa guyyaa caalu guyyaatti seenaa ilma namaa keessa galte guyyaatti yaa Waaqayyo gooftaa macaa namummaa isaa Addaamiin qubee ture yaa Waaqayyo ati immoo karaa ilma kee Yesuus Kiristoosiin eenyummaa haaraa namummaa haaraa nu uumtee gara keenya dhuftee jireenya keenya hojjettee warra qubee lafaa kaafte kana waan nu geesseef maqaan kee maqaa gooftaa Yesuusiin galanni siif haa ta'u. Saba kana kan gargaarte ati Waaqayyoodhaa ulfaadhu abbootiin koo farmeen koo siincaaniin ulfaadhu tola guddaadhaan nu ilaalteetta ulfaadhu araara guddaan nu ilaalteetta ulfaadhu jireenya keenya mil'atteetta ulfaadhu du'a nurra dabarsiteetta ulfaadhu amma immoo jiraataa dubbii kee nutti dubbadhu ayyaana kana irratti yaa Waaqayyo gara biyya lafaa dhufuu kee yaadannee
of silaanne siif bitamne akka jiraannu humna sagalee keetiin nuti dubbadhu nu jabeessi maqaa ilma kee gooftaa keenya Iyesuus Kiristoosiin ameen. Kutaani beeksisa amantii kiristaanummaa keenya akka jennee dhugaa baana. Uki inni sadaffaa yookiin immoo ijoon beeksisa amantii kiristaanummaa keenya nan amana tokkicha ilma Waaqayyoo gooftaa keenya Iyesuus Kiristoos kan ulfeeffame hafuura qulqulluudhaan kan dhalate Maariyaam durbaa jennee beeksisa amantii keenya keessatti dhugaa hin baana. Iyesuus Kiristoos dhalachuunsaa yookiin sagalichi foonii sagalichi nama foonii ta'e jireenya dhala namaa keessatti argamuunsaa dhugaa waldaan kiristaanaa bara hundumaa lallabduu fi dhugaa waldaan kiristaanaa yeroo hundumaa labsitudha. Egaan sagalichi maaliif foon uffate? Ilmi Waaqayyoo nama ta'e dhalachuunsaa maaliif barbaachise? Amantootaaf addunyaa biyya lafaa kanarra kan jiraatan warra Waaqayyoo bifa fakkaata isaatiif uummateef dhalachuu Yesuus Kiristoos bu'aa maalii nu argamsiise? Maal nu buuse? Maal nurraa argamsiise? Kanaafuu mee kutaa sagalee Waaqayyoo guyyaa har'aa irratti hundaa'uudhaan ergoota akkanumaan dura beennu walii yaadachiisuudhaan iddoo sadiitti qonnee mee ergaa guyyaa har'aa walii wajjin ilaalla. Uumama boqonnaa 3:4 fi amma 15 wangeela Maatewosii fi raajicha Isaayaas wajjin wal qabsiisnee ergaa guyyaa har'aa walii wajjin hin dhaggeeffanna. Egaa Waaqayyoo dhalli namaa jalqaba bifa fakkaata isaatiin gaafa uumame akka dhalli namaa eenyummaa Waaqayyoo calaqqisiisu, akka dhalli namaa ulfina Waaqayyoo dubbatu, akka dhalli namaa eenyummaa Waaqayyoo beekee eenyummaa Waaqayyoo hubatee akka inni gara guutummaa addunyaatti Waaqayyoo labsu akeeka Waaqayyoo ture. Akeeka Waaqayyoo ittiin gara addunyaa kanaa dhufee jireenya namaa hojjetee yaada Waaqayyoo yookiin immoo karoora fayyina Waaqayyoo dhala namaatiif qabudha. Kanaaf mata dureen irratti dubbadhu dhalachuu Yesuus Kiristoos fayyina keenyaaf bu'aa maalii argamsiise? Dhalachuu Yesuus Kiristoos fayyina keenyaaf bu'aa maalii argamsiise kan jedhudha. Egaan kutaawwan amma dubbisnee yoo walitti cuunfine ergaa amma jedhe yeroo walitti qabnee ilaallu meeqaa Waaqayyo ilmi isaa Yesuus Kiristoos yeroo foon uffatee yeroo nama ta'e dhalachuudhaaf jedhe akeeka Waaqayyo jalqaba gara dhala namaa gaafa dhufu sagalichi foonii akka nama uffatu maaf barbaachise? Karoora Waaqayyoo keessatti foon uffachuu Yesuus Kiristoos iddoo kamii qaba? Bakka kamii qaba? Ajandaa Waaqayyoo keessatti sagalichi inni foon uffate kun mee akeeka maalii qaba? Kaayyoo maalii qaba? Isa jedhu yoon dursee dubbadhee jalqaba Waaqayyo kan sila jedhee dhala namaa bifa fakkaatti isaatiin uume ulfina isaarra kaawwatee gaarummaadhaaf qajeelummaadhaan gonfee dhugaadhaan isa haguugee dhalli namaa calaqqee Waaqayyo ta'ee akka inni addunyaa kana jiraatuu fi addunyaa Waaqayyoo uume kana akka inni kunuunsuuf adaraa guddaadhaan kan hojjetamu ture dhalli namaa. Uumama boqonnaa 1:26 kaastanii masoo 1 argattu. Dhala namaa eegaanii isa ulfinaa Waaqayyo uume kana abbaan sobaa inni ta'e seexanni gooyyoomsuudhaan dhala namaa harka Waaqayyo irraa buusee abaarsaa hammaan gaditti an dubbadhu keessatti dhalli namaa akka inni liqimfamu godhe. Gaafa dhalli namaa gorsa seexanaadhaan harka Waaqayyo irraa bu'u barruu Waaqayyo irraa gaafa bu'u walitti dhufeenya Waaqayyo wajjin qabu gaafa dhalli namaa karaa gooyyoomsaa seexanaa irraa kaatu jireenya hadhaa almaan gadi dhalli namaa obbolottan koo haammachuu jalqabe. Inni jalqabaaf inni hangafte Waaqayyoodhaaf dhala namaa gidduu diinummaa guddaatu bu'e. Namni dhalli namaa walii isaaniif
warra gumaate dhalli namaa akeeka waaqayyo qopheesse yaada waaqayyo qopheesse ajandaa waaqayyo qopheesse jireenya waaqayyo qopheesse waan ajjeeseef ilmi namaa waaqayyo wajjin warra gumaate warra gumaataan dhalli namaa uumama boqonnaa 3 lakkoofsa 8 irratti arganna. Dhalli namaa gorsa seexanaadhaan gaafa waaqayyo wajjin diinummaa keessa galee qullaattame jireenya dhabe suuraa waaqayyotu irraa godaane dhalli namaa dhala namaa ta'uusaa hafee sadarkaa bineensaa sadarkaa horii sadarkaa bineensa daggalaatti galutti dabalame dhalli namaa waaqayyo wajjin guutummaatti diinummaa keessa gale. Kanaaf namummaan namaa hafe dhalli namaa bineensatti geeddarame sagalee waaqayyo dubbata. Sadaffaa dhalli namaa waan hadhaa inni qooddate of tuulummaa jallina yakka waaqayyoo malee jiraachuu of danda'ee jiraata jechuudhaan dhalli namaa of tuulummaa hin malle keessa galee waaqayyo wajjin diinummaa keessa galee seexanaadhaaf ergamoota isaa meeshaatti fayyadamu meeshaatti seexanni dhimma ba'u meeshaatti seexanni hojjetu geejiba seexanaa geejiba macaafura hammeenyaa geejiba ergamoota dukkanaa fi dhalli namaa maal ta'e isa irra taa'e inni akeeka isaa galmaan ga'u godhatame. Kanaaf dhalli namaa kana qofatu hin taane iddoo ulfinaa waaqayyo gooftaan maccaa isaanii kenneerraa gabbaqatee ala ba'ee raawwatee dhalli namaa deebi'ee iddoo waaqayyo gooftaan maccaa itti wajjin isaa wajjin wal argu deebi'ee akka hin garree waaqayyo gooftaan maccaa balbala jireenyaa dhala namaatti itti cufame. Kanaaf dhalli namaa jedha boqonnaa 3 lakkoofsa 22 kaasee waaqayyo gooftaan maccaa akkas jedhe dhalli namaa hammeenya isaatiin jallina isaatiin waan itti dabalaa deemee fi harka isaa hiixatee jedhe hiixatee akka inni bira ga'ee muka jireenyaarraa nyaanne muka jireenyaarraa fudhatee akka inni nyaanne dhalli namaa jiraataa ta'e akka inni namne warra ekeraa warra du'an gidduutti akka inni dabaluufe waaqayyo gooftaan maccaa jannata ile keessaa dhala namaa gabbaasee karaa gara jireenyaatti immoo raawwatee cufe. Dhala namaa waaqayyo gooftaan maccaa firdii eenyu keessaa hin baasne keessaatti keessumaa namni raawwatee akka inni firdiidhaa fi adaba waaqayyo jala galuu godhe. Egaan kufaatii dhala namaa kanatti kan hin gammanne waaqayyo badiisa dhala namaatti kan hin gammanne waaqayyo dhalli namaa hiixatee biraan ga'u hojjetee milkaa'u lafti duraa abaarameera qilleensi duraa abaarameera uumamaa wajjin hariiroon qabu gargar citeera. Kanaaf dhalli namaa dhaabbiitti si'ool dhaabbiitti abidda gaannan keessa utuu jiru waaqayyo gooftaan maccaa inni jaalalaan guutu inni obsaan guutu inni dhiibamaan guutu inni badii namaatti hin gammanne dhala namaaf abdii kenne. Abdii waaqayyo dhala namaatiif kenne kun sagalee misiraachoo isa jalqabaa sagalee misiraachoo isa hangafaa isa ingiliffaan pirotoo ivaanjeliizim jedhamu misiraachoo hangafaa dhala namaaf kenne. Misiraachoon hangafaa dhala namaaf kenne kunis akkas kan jedhu ture waaqayyo seera uumamaa isa amma dhageenye boqonnaa 3 lakkoofsa 15 kaasee haga 16 gidduutti ani gara waaqayyo gooftaan maccaa siree dubartittii gidduu diinummaa guddaa nan kaa'a itti hidhatteetta walii galteetta kanaan dura isaan hojjetteetta ulfina dhabsiisteetta amma garuu hariiroo sii fi sanyii kee fi sanyii dubartittii gidduu kan jiru ani waaqayyo gooftaan maccaa diinummaa nan dhaabate sanyii dubartittii keessa dhalatu mataa kee hin burussaa sanyii dubartittii kee keessa dhalatu mataa kee hin dhoosa ati mootii jedhe jawuchaani duuba deemtee koomeessa hiridditaatti jedhe ajandaa waaqayyo isa dhala namaa isa jireenya namaa isa eenyummaa namaa salphise kana deebisee salphisuudhaan waaqayyo dhala namaa deebisee kan isaa gochuudhaaf kaayyoo akeekaa fi kakuu bara baraa keessa gale obboloota gooftaan kana godhe galata guddaa haa fudhatu. Badii namaatti hin gammadu, salphina namaatti hin gammadu, yelloo namaatti hin gammadu, kufaatii namaatti hin gammadu. Kanaaf araara isaa guddaadhaan unu warra bannee ture kanaan sanyiin tokko bor akka ka'u sanyiin tokko akka inni bor mul'achuuf jiru sanyiin mul'atu kun immoo dhala namaa
isa buddeenini goyonfame dhala namaa isa buddeenin goyonfame kana deebise mataasa kan burusu karaa Kiristoos Iyyesuusin Waaqayyo gooftaan maccaa akka dhala namaa deebisee ofitti araarsuun abdii kenneen nu warra bannee turre nu warra qaanumnee turre nu warra harka isaarra sigaannee turre karaa Kiristoos Iyyesuus Waaqayyo gooftaan maccaa deebisee ofitti nu araarseera. Waaqa araara nu kenne kanaaf galanni ulfinni bara baraan isaa haa ta'u. Egaa yaanni Waaqayyo yeroo tokkicha ilma isaa Yesuus Kiristoosiin gara biyya lafaatti ergee akeeka guddaa inni qabu kaayyoo Waaqayyoon ni dhuma ajandaa Waaqayyoon ni dhuma galmi Waaqayyoon ni dhuma dhala namaa keessatti waan inni hojjetee darbu isaan keessa mee waan gabaabaan isinitti hima. Inni tokko inni hangafummaan waa Waaqayyo gooftaan maccaa godhe ajandaa isaatiif akeeka isaa keessatti dhala namaa isa cubbuudhaan bane dhala namaa isa karaarraa kaatee dhala namaa isa mandara bineensaatti dhaqee gale kana isa waan garaa isaa hojjetu kana wantoota armaan gadii godhe inni tokkoffaaf inni guddaan hangafa isa dhala namaa goyomsu isa dhala namaa jireenya dhabamsiisurraa gooftaan keenya Iyyesuus Kiristoos aboo aangoo olaantummaa harkaa fuudhe Waaqayyo. Olaantummaan sirkaa fuudha jedhe. Hangafummaan sirkaa fuudha jedhe. Jabinaan sirkaa fuudha jedhe. Maalittiin jedhe Waaqayyo gooftaan maccaa jawwicha isaa seexanaaf karaa ta'e ati bineensa horii hundumaa keessa jedheera. Horii hundumaa keessa bineensa daggaraa hundumaa keessa ati abaaramaa hin taata jedhe. Ati abaaramaa taata jechuun ajandaan kee karoorri kee mul'anni kee kaayyoon kee karoorri kee bara kamittiyyuu akka inni galman keenya ani Waaqayyo gooftaan maccaa karoora keetti danqaraa godheeratti jedhe Waaqayyo gooftaan maccaa ajandaa seexanaatti danqaraa godhe Waaqayyo ajandaa seexanaatti Waaqayyo akka inni karaa dhaabbatu godhe. Kanaaf abaaramaa taata jedhe. Abaaramaa jechuun akka midhaan dhakaa'ame deebi'ee ijatti geeddaramu kan hin dandeenye biqiluu kan hin dandeenye toora midhaanii keessaa kan ba'e jechuu akka ta'e abaaramaa jechuun kan haala kamitti kallattii kamitti akka inni milkoomne kan ta'udha. Kanaaf Waaqayyo yeroo jalqaba abdii kennee seexanni hiyyaala seexanni hojii isaa hojjechuutti duubatti hin jedhu bara hundumaa Waaqayyo gooftaan maccaa garuu seexana harkaa milkaa'ummaa fuudheera. Seexana harkaa milkaa'ummaa fuudheera Waaqayyo. Ajandaan isaa bara hundumaatti galma hin gahu. Karoorri isaa bara hundumaatti galma hin gahu. Isa jalqabaatti Waaqayyo hangafa isa dhala namaa rakkisu mataa isaa gattume ajandaan isaa akka inni fiixaan hin baane Waaqayyo abbaan keessan danqaraatti nu godheera. Lammaffaa waa Waaqayyo gooftaan maccaa godhe dhala namaa isa buddeeniin dhala namaa isa nyaataan jannata akka dhabu godhe sana booficha sana Waaqayyo gooftaan maccaa soorata isaa nyaata isaa galaasa biyyoo godhe Waaqayyo akka afaan keenyaatti biyyoo nyaatu jechuun hin jiraatin jechuudha. Biyyoo nyaatu jechuun hin milkaa'in jechuudha. Kanaaf Waaqayyo isa dhala namaa buddeeniin goyomse isa dhala namaa buddeeniin jireenya keessaa baase nyaata isaa soorata isaa waan inni ittiin jiraatu Waaqayyo gooftaan maccaa biyyoo lafaa godhee lafa kana. Biyyoo lafaa jechuun bara kamitti kan jiraachuu kan hin dandeenye jireenya keessaa kan ba'e godhee Waaqayyo gooftaan maccaa dhala namaa isa goyomse ajandaatti godhe. Kanaaf ajandaan seexanaa yeroo hundumaa du'aadha. Hiyyaala nan ajjeesa jedha nan balleessa jedha kanan godha jedha shawchanan hojjedha jedha darbee waan tokko tokkotti yoo milkaa'uudhaa baate bara kan akka inni milkoomne gooftaan keenya Iyyesuus Kiristoos isa dhumaa hojii seexanaa raawwatee fannoo gubbaatti diigee anaaf isin dura kaaseera Waaqayyo gooftaan maccaa. Inni akka kanaatti jedhee alfaffaadhaatti Waaqayyo gooftaan maccaa akkanatti jedhee ati jedhee bara kee guutuu garaa keetiin lafa dhalootatti hin jedhee garaa keerraa lafa dhaloota jechuun hiikalama qaba. Hiikinni jalqabaa garaadhaan lafa dhaloota jechuun garaama kee kanaan sochootaa garaama kee kanaanii adeemtaa garaama kee kanaanii lafa garaa kee geessaa jechuudha. Hiiki gadi fagoo garuu kan isin ajaa'ibu yeroo hundumaa seexanni warra inni garba godhatu warra inni kansaa godhatu warra garaa isaanii gurgureedha seexanni kan inni itti dhimma ba'u. Yaanni garaa isaanii warra gurguran ilaalchi isaanii warra gurguran
qalbii isaanii wala gurgurame eenyummaan isaanii wala gurgurame isaan kanatti nama Waaqayyo kanatti karaa argattuu jedhee yoo garaan namaa Waaqayyo irraa kaate yoo lapheen namaa Waaqayyo irraa kaate yoo hafuurri namaa Waaqayyo irraa kaate hamma tokko milkaa'uu dandeessa. Ajandaa ittiin adeemtu karaa garaa ittiin jedhee karaan kee karaa garaa jedhee daandiin kee daandii garaa ittiin jedhee seexanaan. Kanaafuu dhugaadhaa miira keenyaan araadatti qabamnee jirruun jibba keenyaan seexanni ulfina Waaqayyo nu qopheessee nu dhabamsiisa malee takkaan garaa keenya keessatti laphee keenya keessatti akka Yoseefi amma dhageenye eenyummaa keenya keessatti fudhannee jennaan seexanni karaa ol galee dhala namaa jeequ jireenya namaa jeequ tokko horaa hin qabu. Inni lammaffaan ergaa guddaa Waaqayyo ati garaa keetiin jettatti jedhe ati garaa keetiin lootatti jedhe kun immoo sagada olaantummaa angafummaa mootii ta'ee Iyesuus Kiristoos sanyiin dubartittii keessaa inni ba'u sanaaf gad jedhee kan sagadu ta'uusaa kan jilbeeffatu ta'uusaa fuula isaatti kan foqoqu ta'uusaa fuula isaatti kan sagadu ta'uusaa raawwatee fuula isaa dura dhaabbachuu kan hin dandeenye ta'uusaa ስግደት አምልኮ ለእሱ ብቻ የሚገባ መሆኑን የሚያሳይ ቃል ነው ወገኖቼ። ከናፍ አጀንዳ ሰይጣን አበረው ድማቴ ፉለ ኢልማ ዋቀዮት ፉለ ሰው ድማደ ደው ከነቴ ገጅኤ ለፈዴ ገራ አለፈዴ ጎምቢፋሜ ሰገዱን አጀንዳ ዋቀይ ወፍታማጫ ጋፋ ኢልሚሳ ኢየሱስ ክርስቶስ ኡፉ ሆጀቱ አቀጀደ ዋቀዮ ሳኝንዱ ባትቴረን ማታከ ቀሲቱ ማደን mataa keessi dhiitane dhalli namaa jalqaba bifa fakkaatti Waaqayyoodhaan yeroo uumame namni isa Waaqayyo uume kun seexanaa fi yeroo karaa ta'e sana akka jedhe Waaqayyo sanyii dubartittii keessa dhalatee kan ijaa ba'u jira kan isaan mul'atu jira dubartittii keessaa waan hojjetamu tokko jira. Kanaafuu ajandaan seexana mataa kee gattuma jechuun ajandaan seexana yoomiyyuu bara kamittiyyuu hojjetamuunsaa qophaa'uunsaa hinaafu hin qopheessama yaala garuu akka kanaa jedhe maaster pilaanii seexanaa kana ajandaan seexanaa kana karoora seexanaa kana tarsiimoo bara dheeraafaaf seexani qopheesse kana mataa kee ajandaa kee karoora kee ati qopheessitu kana hundumaa sirkatti hin dhahan sirkatti diigaa sirkatti fashaleessa sirkatti maal godha gadi dhabamsiisa. Kanaaf inni mul'atu kun akka dhala namaa jalqaba seexanni kan inni argate sammuu namaa argate qalbii namaa argate hafuura namaa argate inni dhalatu kun kanaafuu sanyii dubartittii keessaa inni dhalatu sanyii dubartittii keessaa inni dhufu inni jalqaba mataa isa nu rakkisee kana ajandaa isa nu rakkisee kana ajandaa isa qullaatti nu hambisee kana ajandaa isa jannata nu dhabamsiisee kana ajandaa isa firdii bara baraatti nu gashee kana mataa isaa kan nu laatume abbaan koo abbaan keessan ajandaa seexanaa duwwaatti gashee. Ameen. Be harka keessan gashaa ol kaasaati Waaqayyo jedhame. Waaqayyo. Ajandaa seexanaa jedhame. Yaada isaaf karoora isaa jedhame. Jireenya kooraa jedhamaale. Caccabseera jedhamaale. Nurraa caccabseera Waaqayyo. Nurraa caccabseera Waaqayyo. Kanaafuu ajandaa Waaqayyo barakamittu hiyyaara asiin hiyyaara waldaa kiristaanaa asiin hiyyaara jireenya namaa achiin hiyyaara eenyummaa namaa baga gammadaan bara dhumaatti seexanaa milkaa'inni harkaa fuudhameera. Seexanaa harkaa milkaa'inni mootii fuudhameera. Matakaa kana qabanya har'a mataa isaa akka nurraa tumame hangafummaatu irraa fuudhame moo'icha tarkaa gaazame meeshaa isaa tarkaa bu'ee kana kan godhan. Egaan akka qalbii lammaffaatti mee abdii Waaqayyo gooftaan maqaa kennee diina irratti akkaataa akkamitti Waaqayyo gooftaan maqaa harka isaa irree jabeessa kana diriirsina. Maanuma sagalee Waaqayyo dhalachuu Yesuus Kiristoosiin harki Waaqayyo ulfinaan ol ka'ee mul'ate. Harki Waaqayyo inni diina irratti mul'ate kun mee maal hojjete? Akkamitti seexana harkaa abbaan koo abbaan keessan milkaa'ina fuudhe laata? Abdii Waaqayyo kenne kun
kakuu waaqayyoo fi isa amanatee gale kun mee maal hojjete? Jalqaba waaqayyo dhala namaa yeroo uume biyyoo lafaarraa fuudhee haadha isaatti tolchee jireenya lubbuu kennuu itti baafatee jiraataa ta'e ittiin jedhee dhalaa dhaggeeffadhaa. Dhala namaa isa jalqaba biyyoodhaa dhuftee jedhama. Hiliira biyyoodhaa fuudhe harka isaatti tolchee baruu isaatti tolchee hafuura lubbuu kan immoo itti baafatee jiraataa ta'e ittiin jedhee inni jalqabaa kun kan isin ajaa'ibu seexanaaf karaa ta'e ajandaa seexanaaf karaa ta'e isa hamaadhaaf karaa ta'e yaada waaqayyoo kan galma geli yoo godhee isa lammaffaa irratti waaqayyoo abbaa foonii fi eenyummaa abbaa fooniidhaan ala karaa hafuura qulqulluu ayyaana waaqayyoodhaan edda galee samaaraan godhee booda namummaa haaraa uumama haaraa kan dhaloonni hundinuu ittiin waaqayyoon waaqessan waaqayyoo karaa Kiristoos Yesuusiin eenyummaa haaraa nuuf uume jechuudha. Mee eenyummaa haaraa Kiristoos Yesuus fudhatee gara lafaa kanaa dhufee ilma waaqayyoo jedhamee waamame guddummaan isaaf jabinni isaa aangoo diinaa irratti mul'ate mee waliin jedhee ilaalla. Maatiyoos 1:28 akka kanaa jedhu inni jalqabaa Amaanu'eelidha. Amaanu'eel inni jalqabaa. Amaanu'eel jechuun waaqayyo ni wajjin jira haa jechuudha. Yesuus Kiristoos gaafa gara biyya lafaa dhufe uumama adda biraa qaaraa, ergamoota adda biraa qaaraa, raajota adda biraa qaaraa, ergamoota adda biraa qaaraa kan adda godhu eenyummaan Kiristoos, argamni Kiristoos, mul'achuu waaqayyo, ulfinni waaqayyo raawwate kan guutummaatti keessa isaa jiru. Bifa fakkaattii waaqayyo guutummaatti eenyummaa isaa keessa kan calaqqisu የክብሩ መንጸባረቅ የእግዚአብሔር ሙላቱ መገኛ eenyummaa waaqayyo isa guutummaatti ulfinni isaatti mul'atu fakkaattii waaqayyo isa hin qabne jira. Qolaasiyaas 2:2. Kanaaf Kiristoos Yesuus isa dhalateen waaqayyo guutummaadhaan eenyummaa keessa mul'ate. Kiristoos fakkaattii waaqayyo isa ijaan hin argamne ittiin ijaan namatti argamu. Ulfinni isaa guutummaan isaa raawwatee kan inni ittiin dhala namaarraa mul'atu aangoo waaqayyummaa isaatiin dhala namaatti mul'ate. Kanaaf የእግዚአብሔር ክብር መንጸባረቅ የባህሪው ምሳሌ ሆኖ በኃጢአት ያልተማከለ ማንነትን ለብሶ ተገለጠ። ኢየሱስ ናረከ ፈራራ ፖለታ ኤኙማ ጩቡራን ፋለምን ቱቱቃ አዳም ጃልቀባቀን ይቀምን ኢላሳ አዳም ማጃልቀባቀን ይቀምን ያዳ አዳም ማጃልቀባሰን ቀምን ኢሳ ጩቡራ ቢሊሰታይ ኢሳ ያከራ ቢሊሰታይ isa humna fuura qulqulluudhaan ulfeeffamee gadamee Samaariyaam keessatti anna hojjetame kana fudhatee gara biyya lafaa dhufe. Gara biyya lafaa gaafa dhufu akka namoota kan biraa bineensatu wajjin jiratu hin taane eenyummaa waaqayyoo guutummaatti isaa wajjin mul'ate. Eenyummaa waaqayyoo ulfinaan kan isaa wajjin mul'ate. Sodaachisuu waaqayyoo, fayyisuu waaqayyoo, argamuu waaqayyoo, oolchuu waaqayyoo karaa isaa dhala namaatti kan mul'ate. Inni የክብሩ መንጸባረቅ ሆኖ ተገለጠልን። ኡልፍኒ ክርስቶስ ኡልፍኒ ዋቀዮ ኡልፍኒ ሞቲ በረበራ ከራ ክርስቶስ ኢየሱስ ይጣላና ማጥሙዳት ለማፋ መጣ ክርስቶስ ኢየሱስ ፈቀደ ሩፈ ማጀረማ ጎርሳ አጃይባ አጀራ ጎርሳ አጃይባ አንጎ ኢየሱስ ይጥሙላተ ኡልፍና ኢየሱስ ይጥሙላተ ዳይሞን ከለ ስለኑ ዱብ ፈመኔሩ ካን ሲና አጃይቦ ኢየሱስ ጎርሳ ድንቅላ ጎርሳ አጃብ ሲሳራ ጎርሳ አጃብ ሲሳራ ጀቱሳ ማጀቹራ ራጂቻ ኢሳያስ ቦቆና አፍርተማ ለኮርሳ ኩና ለማካ አስተኔ ሀመኩረ ፍርጆ ዱብሰኒ ላታል ጀልቀበረት ዋቀዮ ባንቲ ዋዋቃ ለፈጋባውመ ካኒሳ ጎርሴ ካንከራተ ገርሲስ ዮክንሞ ነማ ዋቀ ግዱ ዳባቴ ካንከራተ ኡመም ደብራቶ ኮሌ እንቶሬ ኡመም ከምን እዩ እንቶሬ ከናፎ ጋፋ ዋቀዮ ኢልማሳ ኢየሱስ ክርስቶስን ገረብ የረፋት ጋፋ ይርከ ወንጌል ሉቃስ አከከና ጀራ እንጀራ ኢልማ ዋቀዮ ሰጃባ ኢልማ ዋቀዮ ሶፍና ቀበሳ ኢልማ ዋቀዮ ሰፈንቲ ዋቃ ለፋውሜ እን ገረቴ ሶ ዋቀዮ ትዲያቴ ጂሬኛ ከኛ ለተሰጥፈሜ ቱሬ
isa nutti mallatteeffamee ture isa nurratti barxaafamee ture awwaajii du'aa awwaajii salphinaa anaaf isinirraa ciree gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos araarsaa nu ta'eera. Maaloo saba Waaqayyo ameen jedhaa maaloo araarsaa keenya nu ta'eera Yesuus. Nu Waaqayyo gidduu dhaabbate warra ballee turre warra salphannee turre araarsaa ta'e gara Waaqayyootti dhiyaate nu warra ballee turre Waaqayyo karaa Kiristoos Iyesuusin deebisee ofitti nu araarseera. Araarsaa keenyadha Yesuus. Nu Waaqayyo du'a dhaabbate dhala namaa gara Waaqayyootti geesse eenyummaa Waaqayyo isa ajaa'ilan argamne immoo gara namaa fide dhala namaa warra ballee turre araarri guddaan nu ta'eera. Gooftaa karasaa araara nu godhe kanaaf ulfinniif galanni isaa baay'ata. Sadaffaata kanaa jedha. Sadaffaat Waaqayyo guddaadha jedha. Hayyaala amlaak nu laata. Jecha hayyaala amlaak jedhu kuni Waaqayyo isa lolatti beekamaa. Waaqayyo isa duulatti beekamaa. Ijoollee isaatiif ilmaan isaanii irraa waraana guddaa bane lola guddaa bane dukkana fokkisiisaa ijoollee isaa kan golgoleessu. Seera ba'u boqonnaa 15:3-8 keessatti caqasamee jiru raawwatee iddoo kanatti kan argamudha. Iyyesuus loltoota Waaqayyoo duula Waaqayyoo warra Waaqayyoo dhiiga isaatiin filateef hangafa ajajaa fumaataa ta'e lola diinaa seexanaa wajjin wallaansoo qabe dhala namaa afaan seexanaatti buuse ilmaan namaa afaan jawwichaatti buuse ilmaan namaa afaan bineensichaatti buuse anaaf isinii Waaqayyo walitti nu araarsee warra ballee ture irratti ulfinni Waaqayyo akka inni mul'atu godheera karaa Kiristoos Yesuus Waaqayyo. Meerga keenya tunnee gara karaamnaa Waaqayyo kanaa. የዘላለም አባት ነው። አባ በረበራ ከንብራን አባ በረበራ ከፈጀዱ ኢጆሌ ሳቲፊ ከንገራራቱ ዋን ኢጆሌ ሰበርባችሁ ሁሉማ ኢልማን ሳቲ ከበርባችሁ ሁሉማ ቶለረ ሸከርከሉ ካንሶሩ ካንቆፔሱ ካንባዱ ካንገራራቱ ካንኩኑንሱ ኢጆሌ ሳቲ ጀሩንዱማ ሀልከ አራራ ሜላላ አባጀቹን ከንገራራቱ አባጀቹን ከነራራ ገሲሱ አባጀቹን ከነልማን ሳቲ ወበርባችሁ ሁሉማ ካንጎዶ ijoollee isaa keessa dhalasaa keessa tokkollee akka hin banne kan barbaadu ተንከባካቢ አፍቃሪ ሪሁሩን ተንከባካቢ አምላክ ማለት ነው። ወበሎታ ሁሉ ወራበለት ለጎፋ ከነ ለፋኑ ካሲ አባኑ ታያያ አዴሰ ሰይጣናቱ አባኑ ወራደ አናገሩ ከራ ክርስቶስ ኢየሱስ ልጆሌ ዋቀዮ ገራነራ ያ ከሰካታ ልጆሌ ዋቀዮ ገራነራ ገራማበ ልጆሌ ዋቀዮ ገራነራ ወራንታከነ ከደረመ ማካከነ ከደረመ ካባከነ ከደረመ ፎሪ ከነ ከደረመ ከሱማ ከነ ከደረመ አና ለጋለ ክርስቶስ ናታከና ከባኝ ይዘባጥ መከነ ከደረ ከባኝ isa iddoo nutti geeddare kabanya isa maqaa nutti geeddare kabanya isa iddoo sinaara lukaatti kabanya egaa kun kan yeroo ta'e jiru isa dhumaa የዘላለም አለቃ ሞቲ ነጋር biyyi lafaa nama raasee biyyi lafaa nama maqee biyyi lafaa nama turee haala lafata akka jedhani mootonni biyya lafaa yoo nagaan jiraachuu barbaadee jedhu jalqabaa kaasanii dhaloonni kun maal gaadee jira laataa Mende mari ko paadi la ta jedale batu misali jala sagale Waaqayyo kawara biyya lafa lafa mala ironduma akka kurupe daggala jala ciistu rifacha sodacha jirato sagale ngofta kanafo yero ummanne naga kesagalo jaronni kuno harra aragat patane lugati tefi khotta wa unne jarota kan hammajne jarota kan rafne ha Bakkuma keenya hin jabeeffanna jedhu jedhama bara durii kaasee bara firooni jalqabe. Egaan Iyyesuus garuu ilmi Waaqayyoo garuu inni samiidhaa dhufe garuu ilmaan namaatiif nagaa nagaarra caalu nagaa qabeenyaa nagaa sammuu nagaa hafuuraa nuuf kenne anaaf isiniif nagaa sammuu namaarra jiru nurratti dhangalaaseera gooftaa. Meera Iyyesuus nagaa keessa wal isinii ta'e. Harka keessatti baatanii Waaqayyoo Egani kun akkata Yesus mulate nagata yanu mulate Yesus badi sakenya mbaru jibu injalatu salpina kenya injalatu kani kenya injalatu gabali kenya injalatu garu malbat pada nuti
isa nagaa ta'e gaafa Yesuus dhalate faarfannaan jalqaba faarfatame maal jedha laata? maal jedha faarfannaan jalqaba? የመላእክት ዝማሬ maal jedha laata? gaafa Yesuus dallaa horii keessatti dhalate warra dukkana keessa jiraniif gaafa dhalate faarfannaan jalqaba maal jedha? maal jedha laata? maal Luqaas boqonnaa tokko irratti akka jedha sagalee Waaqayyoo qubaan Waaqayyoof Waaqa gubbaatti nagaan namootaaf lafarratti harka keessa diriirsaatiin yaa ilma Waaqayyo jedhaa maalumee yaa isa madda nagaa taatee jedhaa maalumee jireenya koo jedhaa maalumee bokkaa nagaa keetiin irratti roobsii jedhaa maalumee dhala namaaf nagaa fi dobboloottan koo isa galgal baree waliin taraarte warra diinaa tokko godhe warra ilaalchaan warra hojiidhaan warra bifaan warra maaliin galgal qoonu kana diinummaa nama Waaqayyo gidduu ture diinummaa nama gidduu ture waliin galgal qabsee Kiristoos Yesuus nu hunduma keenya tokko godheera. Akka keessan kaasaa nu ijoollee abbaa tokko jira iyyaati maala. Akka keessan kaasaa diinummaa nu gidduu hin jiru jedhaa maala. Lagummaa hin cabsee safarummaa hin cabsee naanummaa hin cabsee nu ijoollee abbaa tokko taaneera. Haleluuyaa! Dhugaadhaan nagaa nuu kenneera Yesuus. Nagaa sammuu hojjennu nagaa qabna. Teenyu nagaa qabna. Baanu nagaa qabna. Laafnu nagaa qabna. Yesuus nagaa kenna yoo. Nagaa nuu kenneera Yesuus. Nagaa miila afaan maallaa. Tarii tokko machaa'ee qabaqqanaa taatee jedha fakkaraa garuu danda'a. Barishee bara machooftu dha waan taate. Kaan immoo hojii turaa maal jedhee haqa naa ta'e. Kaan haqee naa ta'e. Waktu kau Finfinnee ture yeroo sana barataa iddoo biraati bari isa bu'e gurbaan tokko guyyaa ayyaana akka har'aatti nu waame haqa jedhe aradhee kan ati namee yoo barbaadan kaasee ilaaltumaa nu jedhe egaa iddoo nu turetti qulqullummaatu tun ta'e xuraa'ummaatti leenjifamaa turre ifa manaa godhaa wantoota nu irra turre baay'eensaa gara si'ooliif karaa bal'isaa turre karaa si'ool filatu bal'aadhaa himmachaan himmijataa heerennaan heemmijee hinkaa'e tumaa'e nu ijoolleen dandeenye jennu waggaa lamaffaa sadaffaatti fakkaata Finfinnee barachuu gara 91dha. Isa booda maal abbeerraa maal argatte abalu jennaan haqa jennaan mana jedhe dhaggeeffadhaa haqa jedhe mana sooressa tokko karaan hin beekne dhandee faanqashiree gallee jedhe yoo xinnaate 60,000 baafanneera jedhe. Hatee boqotaa saamee boqotaa balleessee boqotaa wayyoo jenne kan hiriyoota baay'ee akka waliin baran ijoo har'aa dhiiga dhunnee gallee hammuma leebilii jirutti sammuun keenya nu akkasutti ka'e edaa biddeen nuyi haqa nyaanne biraatti nuyi har'a dhunne jenne bara sanaan dhunna bara gooftaan qabne nu genne edda gooftaa fudhadhee fooniin shonetta jooftee kuukkiin dhugaatii gargar baasee Yesuus galanni isaa fadhaa Tugaara, mereka ni mau temah cari mau fudhate si waliin gala fedhaatti rakkan. Inna isa booda qaafa gallo dhugaa gooftaa Yesuus Kiristoos mataa keessa keenya dhiiga nutti jedhe. Maal jechuu barbaadan kaan balleessee boqota, kaan arrabsee boqota, kaan immoo waraanee boqota. Anaaf isiniif garuu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nagaa namaaf nama gidduu, nagaa waaqa gidduu, nagaa innummaa gidduu nu kenneera Yesuus. Akka keessa kaasaatti Yesuus nagaa godha jedhama nama. Yesuus nagaa godha. Meeqaan gara walitti qabutti fida. Akka jedha. Mee maal nu argamsiise dhalachuu Yesuus Kiristoos fayyina keenyaaf. Mindii na turfaatu. Bu'aa maalii nu buusu? Maalii arganne? Maal buufanne? Inni jalqabaa Luqaas 2 boqonnaa 2 lakkoofsa 9 akka jedha sagalee Waaqayyoo. Dhalachuu Yesuus Kiristoosiin dukkana keenya sadiimii irratti Waaqayyo gooftaan machaa ifa mo'amne nurratti baaseera. Ameen jettu saba Waaqayyo maala. Ilaa akka kanaa jedha sagalee Waaqayyoo. Sabi dukkana hamaa keessa ture ifa guddaa isaa arge gaaddiduu du'aa warra jala jiraniif Waaqayyo ifa baheera jedheera. Waaqayyo gaaddiduu du'aa dukkana isaa hamaa seexanatti gurguramne turre karaa Kiristoos Yesuusin biiftuun faayinaan irratti baheera. Darga keessa baasa biiftuun faayinaan irratti baheera jedhaa maala.
lammaffaa waaqayyo maal nu godhe hundee cubbuu guboo cubbuu isa dhala namaa balleesse waaqayyo wajjin diina isa nu godhe karaa Kiristoos Yesuus guboo cubbuu waaqayyo gooftaa maccaa nu keessaa buuqiseera. Wangeela Maatiyoos boqonnaa tokko lakkoofsa 21 argamu inni jedha yaa Yoosef saba isaa cubbuu isaaniirraa yakka isaaniirraa balleessaa isaaniirraa isaan qulqulleessaa. Inni hunda cubbuu dhiige dhala namaaf waaqayyo walitti araarsaa. Hizbuun ከኃጢአታቸው የሚያድኑት ጭቡራ nama hiike Yesuus dhala namaa hiike. Sadaffaatti Yesuus Kiristoos waan inni nu godhe wanjoo garbummaa anaaf sirraa cabseera. Ameen. Wanjoo garbummaa nurraa cabse Yesuus. Meerre wanjoo garbummaa kun maali? Isaayaas baay'ee isa dubbifameera. Boqonnaa 9 lakkoofsa 4 doobdee waa waaqa gooftaa maccaa nurraa cabse yoo laalle tokkoffaan akka kanaa jedhu. Akkaataa seexanni hojjetu akkaataa qindoomina hojjeta seexanni. Qindoomina seexanaa maxaafa raajicha Isaayaas boqonnaa 9 lakkoofsa 4 doobdee yoo laalle waan sadiidha. Dhala namaa tokko rakkoo inni qabu. Waan sadii dhala namaa takkaa inni jalqabaa wanjoo gadiitti takkaa. Dhaggeeffadhaa. Wanjooni asirratti dhala namaa gadi qaba. Hinga roobsa ba'aa namatti ta'a. Dhalli namaa ol jedhee kan hin deemne godhu nama boobessa. Kanaafuu wanjoon yookiin immoo afaan keenyaan qammarii sana jennu yoo xinnaate loloosona si keessaan labbaa yoo xinnaate ciqatti irra jiru fakkaataa isheen sedee harkiftuun achi gidduu galtuu muki lamaa si gadi huramtee isheen mumaa jedhate ciqatti irra fakkaate ciqatti jedhamtee asii gadi huramtee loloosona keessa labbaa dhaaqilaallaa paakeejii dhala namaa qaqqabu wanjoon fakkeeffamu. Wanjoon saamsamaa eenyummaa dhala namaa kan qaqqabu jireenya namaa kan qaqqabu waaqayyoo duratti akka hojjetee dhaabban seexanaan biyya lafaan hojii foonaatiin kan ganama qabu የመጀመሪያው የሰይጣን ስትራቴጂ ቀንበርን መጫን ነው። ከናመጣላችሁ ኢሳይያስ ቦቆና ሰደር ያንናማ ጩቡራን የቀበለ እግዘለ ወንጆላ ያቀባው ኢልሚዋን የጋበሉ ኢሳይያስ ቀባ ፓኬጂ ሰይጣን ሳሰማ ሰይጣን ፉፋ ሰይጣን ካነ ሙራታ ሰይጣን አቤት 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 እንደዚህ ማን እንደምረቅ ሰላሳ አለኝ ሰላሳ ዋቀዮ ጀዳመን ዋቀዮ ወንጆ ሰይጣን ጀዳመ ወንጆ ሰይጣን አላ ቀሰር ያማለ ዋቀዮ ባመናለ ይያቀባ ወንጆ ገዱ ማኑራ ወረሰ ለማፋቃ ተከማው ቆለ ወሊወቲ ከደማ ሁላ ገረ ሰገደ ዋቀዮ ሎሎሶ ከሚቀባ አከኑ ገርቱ ዱባታ ሰገደ ዋቀዮ ሎሎሶ ለጁን ካምፓኒና ሲረባ እንሞ አሲ ታብሪጀ ዲቱ ወረ የሰታ bidaaraaf mirga ta'e asindeetu sangaan achiin jettoo kana gidduutti takkaalabe kan dhaabatu godhu jireenya keenya keessatti bitaa akka ta'u mirga akka ta'u dura akka ta'u booddee akka ta'u akka nu darbineen deemu isa nu godhe loloosoo garbummaa Yesuus nurraa cabse. Akka keessan kaasa loloosoo garbummaa jedhama albe isa bitaa mirga takka nu hin ballanne nu godhe jedhama albe Yesuus nurraa cabse jedhama albe. Ini duma kambari dah wak abate sagale wak yang kerja. Isyan duma mali dah. Siapa tu boleh tidak? Majeram. Pura aja nama. Pura ni bola saya kena berbadi. Hari kita itu sangga. Esa syariah tadi ada tenaga mata berarti kamu. Enak. Esa dah ada tenaga mata. Mor makan. Gajah ni nama. Ya istighfar center no. Itu tidak ada nama afura bafatu. Itu tidak ada nama afura wakayo bafatu. Wakayo wajib ada nama wajib. Ada nama wakayo wajib kawan. Agar sisu itu tidak mukana. Isyadu ma wakayo. Hat ajar kabel wakayo. Loloso dua tuntan. Isyadu ma asyik itu tidak amtu. Tidak noshe. Network ishe. Kata ashe. Wakayo bofta macam nuraja. Mereka kesenggaza pikiran nuraja ramela jara malam. Alatku Yesus ini dalam malam. Tuhan anda bayar dalam malam. Tuhan anda bayar. Saya nak kasih sini bisa dekat murah. Orang kasar kegesan.
maqaa abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu sadan waaqa tokkoon aadaa jalqabee mana keessan ala keessan qe'ee keessan biyya keenyarraa humna du'a kan gooftaa Yesuus Kiristoos akkamitti kanaa tureera. Isa mana keenyatti dhalate, isa qe'ee keenyatti dhalate, isa biyya keenyatti dhalate, dukkana keenyatti dhalate maqaa gooftaa Yesuus Kiristoositti nama Naazreetiin ganama kana mana keessanirraa duuni kana golgolaawa. Saphini kana golgolaawa. Ani kana golgolaawa. Qabeera wanjoonsee kanaasirraa. Qabeera wanjoonsee kanaasirraa. Qabeera loloosonsee kanaasirraa. Qabeera udaansee kanaasirraa. Harka keessa kaasaatti narraa cilameera jedhaa marbe. Yesuus dhalateera jedhaa iyyaati marbe. Baga gammaddan. Baga gammaddan. Baga gammaddan. Loloosoon diinaa nurraa burraa'eera. Iyyaati narraa caccabeera jedhaa marbe. Kana obboleessa keenya waggaarii taatu wajjin taane waaqayyoon galateeffannee walitti qabna. Eebbifama harka keessa walitti tuma. Gooftaas akkasitti Yesus gooftaadha.